Nageenyi keenya dursee isin akka daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo OMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee isinitti himnaa oduu kan isinitti himu Yaasin Hasanii turtiin keessan hanga dhumaan faana haa ta'u. Hawaasni Oromoo Ameerikaa Suulamdi kabaja hundeeffama OMN waggaa 10ffaa taasisuuf qophii irra jiraachuu koreen qindeessituu sagantichaa OMN itti hime. Hundeeffamni OMN waggaa 10ffaan caamsaa 19/2024 magaalaa Suusiitii keessatti kan kabajamu yoo ta'u, hawaasni Oromoo bulchiinsota Ayiwaa, Nebraaskaa, Daakotaa Kibbaa akkasumas magaalota Suusiitii, Warzingatan, Kaalgaarii, Giriin Aayilaandii fi kanneen biroo keessa jiraatan sagantaa kana irratti akka argaman koreen hawaasa Oromoo Suulandi waamicha taasisee jira. Bal'ina oduu kanaas Raayisabaaf. OMN miidiyaa waggoota kurnan darbaniif ceemsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti gahee olaanaa taphatee fi amma siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhiibbaa olaanaa taasisaa jirudha. Miidiyaa waggoota kurnan darban dhimmoota siyaasaa fi dinagdee uummata Oromoo fi Itoophiyaa keessatti dhiibbaa olaanaa taasisee ture. Waggaa 10ffaa isaa kabajuuf hawaasni Oromoo Ameerikaa Suulaandi kutaa bulchiinsa Ayiwaatti wal gahuuf caamsaa 19/2024tti beellama qabatee jira. Koree qindeessituu deeggarsaa OMN naannichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Saayadam, meediyaan meeshaa aadaa, duudhaa, seenaa, afaanii fi eenyummaa saba tokkoo ittiin dagaagsanidha. OMN ammoo meeshaa jabanaa qabsoo uummata Oromooti jedhan. Sabni yookaan uummanni tokko miidiyaa keessaan addunyatti mul'ata kan jedhan obbo Ogeessaan miidiyaan ifa saba tokkoo mancaasaa gabrummaa fi waaroo bilisummaati jedhan. OMN miidiyaadha. Miidiyaa jechuun ammoo akka allaaluutitti waraanaaf wante yookaaniif waraanaaf waraansa yookaaniif ammallee miidiyaa jechuun aadaa fi seenaa dagaagina duudhaa saba tokkoo ka ittiin mul'atu, ka ittiin mul'isu, sabi tokko ka ittiin guddatu, ka ittiin dubbatu, ifaa saba tokkootiin jedheetiin yaada. Miidiyaan hiiki isaa waan dhumu waan hin taaneef miidiyaan walumaa galatti sabni tokko guddachuudhaaf, mul'ina guddachuudhaaf miidiyaa isa barbaachisa, mul'achuudhaafis miidiyaa isa barbaachisa. Miidiyaa jechuun ammoo mancaasaa gabrummaa waaroo bilisummaati. Akkasitti ilaala miidiyaa ilaalu akka salphatti ilaalu agartee miidiyaan bu'aa kanaaf qaba jedheetiin yaada. Miidiyaa kana tumsuun maaliif barbaachisa gaafii jedhuuf deebii kan laatan obbo Ogeessa yaada. Mul'ata saba kanaa milkeessuu fi umrii waanjoom gabrummaa gabaabsuuf sabni kun miidiyaa kana tumsuu qaba jedhan. Qabsoon sabni kun taasisuu deeggarsa miidiyaa malee milkii hin qabu. Sabni galma bilisummaa dhaqqabuuf qabsaa'u ammoo miidiyaa qabsoo isaatiin gitu qabaachuu qaba jedhan. Sabni Oromoo waggoota dheeraaf gabrummaa jalaa ba'uuf qabsoo cimaa taasisaa jiraachuu eeruun wanti milkiin dhabameef qabsoon sabichaa miidiyaan utubamuu dhabuu eeruun amma ammoo qabsoo tarsiimoo masakuufi galma barbaadameen ga'uuf miidiyaa qabnu tumsuun dirqama uummata Oromooti jedhan. Miidiyaan gahee hagana geettu eegaa qabaate gargaaruu wanni isa barbaachisuu fi mul'ina keetiif, mul'ina saba kanaatiif sabni kun saba cunqurfamaadha. Osoo saba cunqurfamaallee ta'uu baate, osoo bilisoomeellee jiraate miidiyaan isa barbaachisa. Miidiyaan walitti hiituu addunyaa waan ta'eef waa'ee rakkina saba kanaa, mul'ina saba kanaa waa hundaayyuu miidiyaan barbaachisaa waan ta'eef gargaaruun isa barbaachisa. Keessattuu ammoo sabni Oromoo saba roorrifamaa hadaamii ollaa imimmaan irraa hin qoramu waan jedhameef yeroo dheeraadhaaf uummata gabrummaa keessa jiru waan ta'eef uummanni Oromoo uummata halkanii guyyaa miidiyaa isa barbaachisu waan ta'eef miidiyaa kana kunuunfachuu qaba. OMN miidiyaalee biraa irraa wanti adda taasisuun dantaa uummataa dursee hojjechuu isaati kan jedhan obbo Ogeessaan rakkoo uummataa golaagolee Oromiyaa hunda seenee kan baasuun OMN jedhan. OMN yeroo qabsoon Oromoo haala ulfaataa keessa seentetti hundeeffamuun tokkummaa itichee jijjiirama siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaa keessatti fiduu danda'eera jechuun eeraniitii jiru. OMN bu'aa qabsoo Oromooti jechuun uummanni Oromoo bu'aa qabsoo isaa kunuunsuu fi gargaaruu qaba. Sabni kun qabeenya isaa harka jiru jabeeffachuu qaba jedhan. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ayiwaa, Nebraaskaa, Daakotaa Kibbaa akkasumas magaalota akka Suusiitii, Warzingatan, Kaalgaarii, Giriinlaandii fi kanneen biroo keessa jiraatan caamsaa 19/2024 tumsa OMN irratti gamtaan akka hirmaataniif waamicha taasisaniitii jiru. Akka waan bilisoomneetti gaafa bilisoomnillee miidiyaan kun waan nu biraa hin hafneef har'a ammoo osoo rakkoo keessa jiru miidiyaa kana gannee mana keenya ibiddatti qabnee dhaabbannee ilaaluun wallaala keenya waan ta'e argamuu fi ummata keenya ummata Oromoo osoo wal biraan hafin miidiyaa kana bakka jirtan hundaa wal bira dhaabbadhaa. Mammaaki waan jedhu bishaan nama tokkotu hayyuu tokkotu qotaa ummata guutuutu itti yaa'ee horii irraa waraabbataa jedhe. Jawaar mataa inni hidhee chigginyii kana kunuunfadhaa jedhe karaa irraa goreetiin jira.
Kanaaf namni tokko bu'aa hangi inni dalage nu ga'a. Nuti amma Jawaariin tokko karaa irraa godhe Jawaariin dhibbi Oromoo keessa dhalachuu qabu. Kanaaf Oromoon namatti amanuu osoo hin ta'in bu'aa Oromootitti amanuu qabdi. OMN jechuun bu'aa Oromooti. Bu'aa kana akka kunuunfannu isiniin jedha akka Oromootitti. Akka ammoo nama raska'aa fi suusitii aywaa yookaan isteeta naannoo kana jiraataniititti guyyaa ardha qabanne kanaaf guyyaa sandeedhaa ka wal geennu kanaaf wanti nu barbaachisu wanti miidiyaan kun nurraa eegu ka duraaniitiin adda. Waan keenna irratti afaan akka hin taane wanni kun waan walootii waan keenna keessummaan dhufaa jirtu ta OMN nutti dhufti nu maratti dhufti. Kanaaf diqqaa guddaa keessaniin osoo nurraa hin hafne beeraa ijoolleen maadhaa maatii keessan guurattanii guyyaa san horii qofa baasuu osoo hin ta'in gurmuudhaanis akka nu guuttanii galmi sun guutamu isinirraa abdii qaba. Waamicha isinii godha maqaa isteeta nama raska'aa fi isteeta aywa'aatiin waamicha isinii godha. Wanni maqaa lamii kan wal bira qabuu fi isteeta kanatti isteeta lakkuuti. Waamicha kanatti waamicha isteeta aywa'aa fi nama raska'aatii ka isin waame. Kanaaf isteeta lamii wal bira isinii qabee waamicha isinii godha. Waamicha keenya kalammummaa OMN baraaruudhaaf akka nu bira dhaabbattan kabajaadhaan isin gaafadha. Qabeenya waloo qabnu waliin taanee haa kunuunsinuun waamicha koree hawaasaa Oromoo Suulaandii uummata Oromootiif dhiyeessedha. Qaamonni Itoophiyaa keessatti wal waraanaa jiran uummata dhumaa jiruuf jecha dhukaasa dhaabaniin dararama uummataa xumuraa akka itti godhaniif waamicha taasisaniitii jiru.